Taphii kun jalqabeduuf daqiiqum qararra Darwin Nunes Arsenal irratti buufaate Zaggaanars maraatti dadhabane gammachuun tun gara guullatu hin dandeenye The Reds ibiddi didiimaa Liverpool kubba walirra fuute konkolaachisuun tokko jedhe Bukayo Saka taaloo baase Arsenal lama Liverpool tokko Beenaafur fudhadhaa deebi'aa jedhamane marroon amma taklabii Anfield taate Roberto Firmino lamaaf lama qabbana keeps up that excellent scoring rate against the Gunners. It's his 6th Premier League goal of the season. Liverpool waballeessite rukuttaan adabbii muca diqqayya mata qiciicaasaa kaaf kennamte itti midhaaffate buufaate goolii eegaan jabduu furguggaay ammoo ballooni Saakaan bir dhaabbate xinniqqeessuun qolcha qabu dadhaab Arsenaal aal kan fakkaatuun marfilammeessoof Liverpool galaafaate. waggoottan dheeraaf maseente waan cadhuungachuu kadhadhabdi ijoollee Mikel Arteetaam dooqa kennan shakkina jechuu jirti abxii tokkoon City caalte dursurratti argamte Tottenham Chelsea fi Manchester United faalleen fagoon jiran Liverpool kudhaneessoo garagarummaa qabxii 13tiin Arsenal fafaan dha'uu jirti gandi Anfield diimaan namu jaamboof Carlis Bergittan buuqachaa oolee bultunam qabbanaa'ee jira deeggartooti garee tana keessuma dubartooti jaalal gare Liverpool kan irra kakayfunnaaniif arrab kan cufayyu sibiilaan babaffachaa yaa seexan guddayya biyyi lafa googman goog caalaalle Manchester United jeebbo guyya akkan isaan kaayoo dhaban kan balbal Anfield dur qaxxaamurte jennaani waaqisiin taphatee jeebbo. Taphii kun jalqabeduuf daqiiqum qararra Darwin Nunes Arsenal irratti buufaate Zaggaanars maraatti dadhabane gammachuun tun gara guullatu hin dandeenye The Reds ibiddi didiimaa Liverpool kubba walirra fuute konkolaachisuun tokko jedhe Bukayo Saka taaloo baase Arsenal lama Liverpool tokko Beenaafur fudhadhaa deebi'aa jedhamane marroon amma taklabii Anfield taate Roberto Firmino lamaaf lama qabbana keeps up that excellent scoring rate against the Gunners. It's his 6th Premier League goal of the season. Liverpool waballeessite rukuttaan adabbii muca diqqayya mata qiciicaasaa kaaf kennamte itti midhaaffate buufaate goolii eegaan jabduu furguggaay ammoo ballooni Saakaan bir dhaabbate xinniqqeessuun qolcha qabu dadhaab Arsenaal aal kan fakkaatuun marfilammeessoof Liverpool galaafaate. waggoottan dheeraaf maseente waan cadhuungachuu kadhadhabdi ijoollee Mikel Arteetaam dooqa kennan shakkina jechuu jirti abxii tokkoon City caalte dursurratti argamte Tottenham Chelsea fi Manchester United faalleen fagoon jiran Liverpool kudhaneessoo garagarummaa qabxii 13tiin Arsenal fafaan dha'uu jirti gandi Anfield diimaan namu jaamboof Carlis Bergittan buuqachaa oolee bultunam qabbanaa'ee jira deeggartooti garee tana keessuma dubartooti jaalal gare Liverpool kan irra kakayfunnaaniif arrab kan cufayyu sibiilaan babaffachaa yaa seexan guddayya biyyi lafa googman goog caalaalle Manchester United jeebbo guyya akkan isaan kaayoo dhaban kan balbal Anfield dur qaxxaamurte jennaani waaqisiin taphatee jeebbo.